exercise irra gaafii tokkoffaa determine whether scales with the following general term are arithmetic ta'uu isaanii general termii kan adda baasii jedha. tokkoffaan kunoo 4n-7 dha. 4n-7 haaluma inni jiruun lakkoofsuma keessa buustatanii ilaalla jechuudha. lakkoofsa keessa buusnee yoo ilaallu 4 into jenneetiniin kaana jechuudha. achirraa jalqabarraa yoggaa 4 1 minus 7 is equals to minus 3. Kan itti aanu 4 into 2 minus 7 meeqa dhufa 80 dhufa. 8 minus 1 8 minus 7 1 dhufa. sadaffaa irratti 4 into 3 minus 7 dha. isa jechuun meeqa dhufa 12 hir'isuu 7 5 dhufa. Kanaafuu differensiin isaanii meeqa dhufa 1 minus 3 jechuun 4 dha. 5 minus 1 jechuun 4 dha. Kanaafuu common differensiin isaanii kan isaan waliin qaban meeqa 4 jechuun diin kenna 4 dhufa. Siistamni salphaan karaa D ittiin argachuu dandeenyu common difference yoo qabaatu taate arithmetic sequence jenneetiniin kan duratti ilaalle sanadha. karaa biraatiin immoo common difference kan argatuuf asirra 4n fakkeenyaaf maxxantuu n fudhanna jechuudha. maxxantuu n asirratti fakkeenyaaf 4 dha. asirratti 5 dha. maxxantuun n asirratti immoo minus d dha jechuudha. kun hundi isaaniitu common difference dha. minus 4 over 3 dha. hojjedhaa yoo argattan kanuma argattan bakka common difference isaanii. asirratti immoo common difference lakkoofsa konstantii tokko inni kun 5 5 5 5 waan jedhu common difference isaanii 0 dha jechuudha. gidduu kana kan jiru 0 dha. kanaafuu inni kunillee arithmetic dha. but diin arithmetic miti jechuudha. haala saniin dhufu itti galchine yoo ilaalle haala saniin ta'u kana fakkaata. lammaffaa haa ilaallu. gaafii lammaffaa consider this case yet this case kana consider godhi yet shows case can continuous arithmetically dabala yoo dabale ta'e argisiisi jedha. kun common ratio isaanii fakkeenyaaf 93 hir'isuu 97 jijjiiramni isaanii negative 4 dha. 89 hir'isuu 93 jijjiiramni isaanii negative 4 dha jechuudha. gidduu isaanii kan jiru diin keenya negative 4 dha. kanaafuu common difference dhaan jijjiirama yes argisiifnee jirra jechuudha. kaniin itti aanu immoo formulaa isaa barbaadi jetti. formulaa isaa general termii formulaa isaa barbaadne jechuudha. formulaa isaa barbaachuudhaaf jalqaba irratti maal goona n is equals to a1 plus a1 minus 1 d jennaan plus a1 n minus 1 d jennaan. d kenna meeqa negative 4 arganne. a1 hin kenna 97 eda'u diin kenna maal jenneen irra n minus 1 minus 4 jenneen irra minus 4 gaafa irra raabsinu 97 minus 4 gaafa irra raabsinu 4n negative 4n plus 4 kana jechuun 4 tuni walqixaa gamanatti yoo dhuftu taate maal taate 101 hir'isuu 4n nu dhufe jechaadha. maaltu general termii kenna. general termiin kenna n kenna maal ta'a 101 hir'isuu 4 ta'e jechuudha. c irratti maal jedha 60 term is in the sequence jedha. 60 termiin sequence keessa jira jedha. okay 60 is equals to jenneetiin kana jechuudha. 60 is equals to 101 hir'isuu 4n jenneeni kana. gaaf kana gamana yoo dabarsinu 101 hir'isuu 60 jenneetiin 60 minus 101 is equals to minus 4n dha. kana jechuun meeqa dhufa 41 dhufa jechuudha. 41 isa kana jechuun 41 dhufa jechuudha. 41 is equals to minus 4n over 4 over minus 4 over minus 4 41 dha. Wani ending kenna maal ta'a not even hin ta'u. kanaafuu lakkoofsa even ergan taane yookiin integerii ergan taane even yoo son taane integerii ergan taane maal ta'a termii 16 achi keessa hin jiraatu jechuudha.
sikeensii keessatti hin argamu jenneetiin bira darbina. Gaafii sadaffaa maal jetti? The endless term of the sequence is given by 7 minus 3 jette. Show the sequence is arithmetic. Arithmeticidha sequence jette. Sequence arithmetic ta'uu isaa argisiisi jette. Sequence akkamitti argisiisuu dandeenya? Sequence arithmetic ta'uu isaa haalli nuti argisiisuu dandeenyu isa kana itti galchineetiin common difference wayii argachuu qabna jechuudha. Common difference sun yoo argamu taate sequence keenya arithmetic jenna jechuudha. Fakkeenyaaf 7 waan yoo itti galchinu taate minus 3 meeqa dhufti? 4 dhufti. 2 itti galchi. 2 yoo itti galchinu taate meeqa dhufti? 14 hir'isuu 3 jechuun 11 dhufti. 3 itti galchi. 3 iddoo kanatti yoo galchinu taate 21 hir'isuu 3 jechuun 18 dhufti. Common difference isaanii kana walirraa yoo hir'isnu meeqa dhufanii? 11 hir'isuu 4 jechuun hir'isnu 7. Common difference isaanii meeqa? 7 jechuudha. Kanaafuu common difference wanti qabu kamiyyuu maali? Arithmetic keessadha jenneetiin murteessina. Tokko lammaffaa irratti 25th termii barbaadi jetti. 25th termii isaa akkamitti barbaadna? Whiteboardidhaan barbaadna jechuudha. Inni itti aanu what is the least term of sequence greater than 528. Kana lamaan whiteboardidhaan kan waliin. Okay, 75 termii achi keessa jiraatu dhabuu isaa check godhi ka jedhu akkamitti goonaa? Fakkeenyi jalqaba an keenya maal jenne? 7n minus 3 jenne. 7n minus 3 erga jenne kan jalqaba 75 achi keessa jiraatu isaa akkamiin mirkaneessina? A 75 is equals to 75 minus 3. Kana jechuun yoo waliin baay'isni meeqa dhufa? 525 dhufa. Hir'isuu 3 jechuun 500 meeqa? 22 jechuudha. 522 erga ta'e inni kun 75 termii isaati jechaadha. 75 termiin isaa 522 dhufa. Inni C irra jiru ammoo kan inni jedhu what is the constant term least term greater than 280 kana ol ka ta'e meeqa jedha. Least termiin isa kana ol ka ta'e meeqa jedha. Inni kun achi keessa jiraatu dhabuu isaa hin beeknu jechuudha. Kanaafuu isa kanatti ka'aanu yoo ka jiraatu ta'e inni hin jiru jenneetiin murteessa. Fakkeenyaaf isa kana jechuun is equals to 7n minus 3 jenneetiin kana jechuu jalqaba irratti. Okay, booddee isa kana gama dabarsina jechuudha. 528 minus plus 3 isa kana gama yoo ka dabarsinu taate is equals to 7n. Kana jechuun yoo ka itti edaanu ta'e meeqa dhufa? 531 is equals to 7n over 7 meeqa dhufa? Vaaliyoon isaa over 7 inni baddii kana yoo hirru 75.85 dhufa jechuudha. 75.85 dammoo maali? Intijarii gireetarii erga ka jedhu taate meeqa fudhanna? 76 fudhanna jechuudha. Approximate goone 76 fudhanna. 76 as keessa galchineetiin ilaalla jechuudha. Isa kana keessa galchine ilaalla. Fakkeenyaaf 76 achi keessa haa galchinume 7 into 76 minus 3. Kana jechuun yoo waliin baay'isnu 532 hir'isuu 3 dhufa jechuudha. Kana jechuun 529 dhufa jechuudha. Maali? Vaaliyuun keenya xiqqaan 529 nuu dhufee jedha. Kamaali? Kan isa kana olii 529. Gaafii sadaffaa haala kanaan ilaalla jechuudha. Gaafii afuraffaan ammoo maal jetti? A1 fi A2 nu kenniteetiin A4 fi A9 nu kennite A6 A1 fi common difference A1 A4 fi A9 nu kennameera. Isa kanarraa common difference barbaadna. Common difference yogguu barbaadnu haala kamiin barbaadna? Jalqaba irratti A4 jechuun maal jechuudha? A4 jechuun
A1 plus 3D. A9 jechuun maali? A1 plus 8D. Kana jechuun isa kana lama wal edaaneetiin kan argannu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti A9 jechuun 40 is equals to A1 plus 8D. A4 jechuun maal jechuudha? 12 jechuudha. 12 A1 plus what 3D. Gaaf kana maaltu nurraa eegama? Tokkoon isaanii hojjannee lafa keenya jechuudha. Sorry A3 dha. Isiin kun A3 dha. Ishee kana gara A3tti kan yoo jijjiirru 2 dha jechuudha kun. Isheen kun illee 2 dha. Isa kana A3 dha. A4 dhaan isin fudhadhe A3 dha. Haala kanaan sirreeffama godha. Kana jechuun walirraa yoo hir'isnu taate meeqa? 2 dha jechuudha. 2 tanaan ni baddi. Kana yoo walirraa hir'isna ta'e meeqa? 6 taati jechuudha. 6 D taati. Kanaafuu asirraa D keenya meeqa arganne? 1/3 argannee jirra jechuudha. Common difference keenya D keenya 1/3 argannee jirra. Okay, kana irraa immoo A1 keenya barbaannu. A4 is equals to A3 is equals to A1 plus 2D. D keenya argannee jirra jechuudha. A1 jechuun A1 is equals to A3 minus D jenneetiin hojjechuu dandeenya. A1 is equals to A3 keenya meeqa? 12 hir'isuu 2D. 2 into 1/3. Kana jechuun A1 is equals to 12 hir'isuu meeqa? 2/3. Kana jechuun yoo gabana dabarsinu meeqa? 36 minus 2/3. Kana jechuun 34 jechaadha. Over 3 34/3 maaltu A1 keenya. A1 is equals to 34/3 dha. Haala kanaan argannee jirra. Common difference keenyallee isa kana jechuudha. A8 jechuun maal jechuudha? A8 jechuun 10 is equals to A1 plus 7D. A4 jechuun immoo 8 is equals to A1 plus 3D dha. Kana simultaneously walirraa hir'isna 2 dhufa. Kana tanaani balleessitii. Kana jechuun 4D dhufa. D keenya meeqa dhufa? 1/2 dhufa jechuudha. Common difference keenya 1/2 dhufa. Common difference argannee jirra. Asirra A1 A4 irraa maal barbaanna? A1 inni barbaanna jechuudha. A4 is equals to A1 plus 3D. A4 jechuun 8 dha. Is equals to A1 plus 3D. D jechuun 1/2 dha. Okay, isa kana jechuun 8, isa kana jechuun 3/D jechuun 3/2 is equals to A1. Kana jechuun immoo kana yoo baay'isinu 16 hir'isuu 3 irra 2 jechaadha. A1 keenya meeqa ta'e? 13 irra 2 jechaadha. A1 keenya 13 irra 2 argannee jirra. Gaaffiin jaffaan A4 fi common difference nu kenne D nu kenne A1 fi A9 barbaadee jedha. Okay, A4 jechuun akkuma beekamu A4 is equals to A1 plus 4D dha jechaadha. A1 plus 4D dha. Isa kana jechuun 5 dha. Is equals to A1 plus common difference keenya 4 times 6 dha. 6 waan ta'e kuni jechuun kudha A4 dha. 3 sorry asbira kun 3 dha. A4 waan taateef 3 dha. Ishee kana 3 tti jijjiira. 3 kudha 8 jecha isa kana. A1 is equals to 5. Okay, kudha 8 gaafa garana dabarsinu maal ta'a? 5 minus 80 is equals to A1. Kana jechuun minus kudha 3 ta'a jechuudha. A1 keenya negatiiva kudha 3 argannee jirra. A9 keenya barbaachuudhaaf ammoo A9 is equals to A1 plus 8D. D keenya ni qabna. A1 keenya ni qabna. Salphumatti
A9 ergachuu ni dandeenya jechuudha. A9 jechaan A1 meeqa A1 keenya negatiiv 13 edaasaa 8 times 6 dha. 8 times 6 dha. Kana jechuun 48 hir'isuu 13. Kana jechuun gaaf kana 3 takka 35 dhufa jechuudha. A9 keenya 35 dhufa. This answer. Kanin ilaallu gaafii 8ffaa 7ffaan isuma kana waan wal fakkaatu irra ta'a. Eeshiin gaafiin kuni P starmi jechuun Q yoo ta'e jedha. Q starmi jechuun P yoo ta'e find P plus Q starmi jedha. P plus Q starmi barbaade jedha. Isa kanarraa wanni hubannu P AP jechuun maal jechuudha? AP jechuun A1 plus AP minus 1 D dha. AQ jechuun ammoo A1 plus Q minus 1 D dha. Okay, asirraa kaanee maal hubannaa? Asirraa kaanee ta'u isa kana jechuun maal jechuu akka ta'e ni hubannaa. San booddee ni hojjanna jechuudha. Isa kana jechuun jalqaba irratti AP jechuun Q jecha akkuma jalqaba irratti ilaallee sukaalistuu A1 plus P minus 1 D. Eeshi AQ jechuun immoo P dha. P sukaalistuu A1 plus Q minus 1 D dha. Simultaneously akkuma lakkoofsa kaanii ni hojjanna jechuudha. Q minus P sukaalistuu maal jennaan? Toni tanaan ni baddi jechuu. A1 inni baddi maal ta'a? Isa kana wali edaana. Common difference D walit qabna. P minus 1 minus jetteeni Q minus 1. Gaaf kana walirra raasinu kompilaasii ta'a jechuudha. Okay, D common ni jirti. P minus 1 minus Q plus 1. Asirra toni fi toni wal balleessiti. Maal arganne? Q minus P sukaalistuu P minus Q D arganne jechuudha. Over P minus Q over P minus Q. Isa kanarraa maal arganne? D keenya arganne jechuudha. D keenya arganne. Isa kana jechuun immoo P minus Q jechuun maayinasii alatti yoo kabaasnu taate times maayinasii yoo yookiin immoo maayinasii alatti kabaafnu yoo taate maal ta'a? Isheen kuni maayinus isiin kuni pilaas taati, isheen kuni maayinus taati jechuudha. Maayinasii as bira fidda. Haala kanaa jechuun isa kana jechuun gabaabbiidhaan Q minus P jechuudha. Q minus P jechuudha. Okay, asirra wanti hubannu D sukaalistuu minus into Q minus P over Q minus P. Isa kana jechuun waliin dibaddi jechuun wal fakkaata waan ta'e waliin dibadanii D keenya maal ta'e minus 1 ta'e jechuudha. Kanaafuu common difference keenya D meeqa arganne? Minus 1 arganne jirra. Okay, asirraa kaanee immoo A haa barbaannu. A hogguu barbaannu iddoo tokkotti galchinee barbaanna jechuudha. A1 haa barbaannu jechuudha. A1 haa barbaannu. Isa kana jechuun akkuma jenne Q dha. Q sukaalistuu A1 plus P minus 1 D. Common difference keenya minus 1 dha. Okay, A1 plus jennee ka plus jennee kana isa kana kanarra yoo karaabse yoo taate minus P plus 1 dha jechaadha. Minus P plus 1 dha Q keenya. Okay, asirraa A1 haa argannu. A1 yoo argannu taate Q plus P minus 1 sukaalistuu A1 dha. A1 keenya meeqa? Q plus P minus 1.
asirraa kaanee amma isa kana barbaanna jechuudha. Isa kana barbaanna a p plus q is equals to a1 plus p plus q minus 1 times d. Asirraa kaanee isa kana jechuun a1 plus p minus q jechuun d keenya minus 1 dha jechuudha. D keenya iddoo d keenya minus 1 buusa. Iddoo kana minus 1 yoo buusnu taate plus p minus 1 dha jechuudha. Minus 1 buusa iddoo d. Gaaf kana a1 plus jennaan isa kana minus dha yoo irra raabsinu minus p minus q plus 1 ta'a jechuudha. Maaltu inni kuni okay. A1 keenya ni qabna. A1 jechuun immoo isa kana jechuudha. As biraa deeminu a p q is equals to A1 keenya p q plus p minus 1 plus ka jennu kana iddoo kana ni jirti jechuudha. Plus jetteeni itti yoo fuftu isa kana argatta jechuudha. Isa kana jechuun minus p minus q plus 1. Okay, asirraa kuni kana ni balleessa. Inni kun isa kana ni balleessa. Inni kun isa kana ni balleessa. A p plus q jechuun maal arganne 0 arganne jechuudha. Kana fakkaata. Gaafii itti aanus. Gaafiin saglaffaan maal jetti? Whole numberii ta'ee kan kumaa gadi ka ta'e kan torbaa hiramuu jedha. Whole numberii jechuun maal irraa ka'a? 0 irraa ka'a jechuudha. 0 7 natural number osoo ka jedhu taate maal irraa ka'a? Whole number jedhe asirratti whole number jedhe osoo natural number ka ta'u taate waan irraa ka'a jechuudha. Kanaafuu 0 7 40 jedhe hanga kumaa deema jechuudha. Kan kumaa gadi ta'e divisible by 7 dha ka hiramu. Asirraa common difference keenya maali? Diin keenya maali? 7 dha jechuudha. Okay, asirraa salphumatti wanti nu hubannu maali? Kumaa gadi waan ta'eef kuma is equals to maal jennaan? A1 n minus 1 times 7 jennaan. Diin keenya 7 dha. Maaliif? Kuma is equals to A1 plus n minus 1 d ta'a jechuudha formulaan isaa. Okay, asirraa kaanee ta'u kuma jechuun maal jechuudha? Kuma is equals to A1 keenya maali? 0 dha. Jalqaba A1 keenya 0 ni qabna plus n minus 1 jennaan. Kan irra 7n minus 7 dha. Okay, 0 fi 7 negative 7 walitti hidhan negative 7 jechuudha. Kanaafuu amma negative 7 gamana dabarsina jechuudha. Kuma hir'isuu plus 7 is equals to 7n dha. Okay, kana jechuun kumaa fi 7 is equals to 7n over 7 meeqa dhufa? N keenya meeqa dhufa? 143 tuqa 85 dhufa jechaadha. Asirraa leezaan erga jedhee maal jennaan? N keenya 143 dhufa jechuudha. Lakkoofsi torbaa hiramu kan 1000 gadi meeqatu jira? 143 jira jennaan. Gaafii itti aanu. Intijarii lamatu jira. Intijariin lamaan kun gaafii kurnaffaadha. Intijariin lamaan kun A fi B tu jira jechuudha. Isa lamaan kana gidduu lakkoofsi intijarii meeqatu jira? M1, M2, M3, N jira jechaadha. Lakkoofsa N ta'etu jira jechuudha. Maal jala? Gidduu kana lamaan A fi B gidduu. A fi B gidduu lakkoofsa baay'inni isaanii N ta'etu jira jedha. A1 keenya asirratti A dha jechaadha. N itti aantu immoo lakkoofsi general termiin isaa lakkoofsi waliigalaatitti N gidduu kana lamaan N erga jiraate lakkoofsa N ta'e erga jiraate maal arganna asirra? Maal arganna? Lakkoofsa N ta'e erga kan jiraatu taate asirraa wanti nu hubannu
n plus 2 dha jechuudha. Lakkoofsi total nambariin total intigeriin keenya n plus 2 dha. Kana lamaan illee yoo itti edaan n plus 2 nu dhufa jechaadha. Okay, asirraa kaaneetiniin n plus 2 erga kan nu dhufu taate lakkoofsi generaalii n plus 2 kan nu dhufu erga taate kan dhumaa kuni maal ta'a? n plus 2. b'n kuni maal ta'a? n plus 2 jennaan. b kanaan n plus 2 jennaan. Gartee b kanaan n plus 2 jennaan jechaadha. Okay, amma asirraa kaanee haala salphaadhaan hojjenna. n plus 2 is equals to maal jennaan? a1 plus 2 minus 1 n plus 2 dha. n keenya asitti bakka n san n plus 2 fayyadamnee jirra jechaadha. n plus 2 times d. Okay, gaaf kana walirraa hir'isun maal ta'a? a1 plus n plus 1 n plus 1 d dha. Okay, asirra n plus 2 jechuun n plus 2 jechuun maal? n plus 2 keenya maal jenne? b jennee ni jirra jechuudha. Iddoo kan n plus 2 kana b jennee ni jirra. b jechaadha. Iddoo kanaan b jennee ni jirra. Okay, b a1 keenya maal jennaani? a dha jecha. a1 keenya iddoo a1 keenya a fayyadamne jechuudha. Kan jalqabaa a dha waan ta'eef a fayyadamne plus n plus 1 d. Okay, asirraa kaanee gamana haa dabarsinu. b minus a is equals to n plus 1 d. Common difference keenya akkasitti isin jala iddoo konkorre iddoo n fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti n osoo ka jennu taate a1 plus n minus 1 jennaan mire iddoo n kana n plus 2 fayyadamne jechuudha. Total nambariin keenya n plus 2 sila ta'eef gidduu kana n waan jiruuf a fi b irratti edaanu n plus 2 taati jechuudha. Okay, isa kanarraa kaanee maal argannaa? Amma d addatti hoggoon bifannu b minus 1 over n plus 1 jechaadha. Isa kana jechuun n plus 1 waan ta'eef common difference keenya haala kanaan arganna jechuudha. Okay, amma formulaa kana sirriitti atteeshiniidhaan qabadhaa. Baay'ee isin barbaachisa. Gaafilee osoo isin hin beekne formulaa kanaan isin gaafachuu danda'an jechaadha. Okay, gaafii itti aanutti haa darbinu. Gaafii 11ffaa. Okay, n keenya a1 keenya 18 common difference keenya yookiin immoo kan inni ittiin dabalu meeqa? 1500 jechaadha. eeteenidhaan haa barbaadnu jechuu akkuma duraa example irratti hojjechuuf yaallisanii jechuu. eeteenii keenya yoo barbaadnu eeteenii jechuun a1 plus 9 d jechuudha. a1 keenya 18 eda'u 9 d keenya meeqa? 1500 jechaadha. Gaafa kana 1800 eda'u isa kana jechuun 13,500 jechaadha. Gaafa walitti edaan 31 arganna jechuudha. 31,500 maal arganna jechuudha. Isarratti at the beginning of what? At the beginning of 11th year jechuu waggaa 11ffaa jalqaba jechuu waggaa 10ffaa gara xumuraa jechuudha. Waggaa 1ffaa gara xumuraa jechuu waggaa 11ffaa gara jalqabaa jechuun akkuma dura isiniin jedhe waggaa 10ffaa gara xumuraa jechuudha.